luboonni abbootiin koo akkasumas diyaaqonoonni obboleewwan koo keessumattuu immoo Waaqayyo abbaan keenya umurii dheeraa isiniif kennee rifeensa gosa lama akka isin baastan kan isin taasise abbootiin koo ayyoliin koo akkasumas obboleewwan koo obboleettiin koo akkasumas immoo Gooftaan Yesuus Kiristoos yeroo barsiisu fakkeenya qulqullootaa taasisee kan isin caqasee daa'imman maqaa Waaqayyo keenyaatiin akkam yoo nageessan maqaan Waaqayyo keenyaa kan nu eegee nu tiksee araara isaatiin nutti dhiyaatee jaalala isaatiin nu qabee yoonaan kan nu ga'e Waaqayyo maqaan isaa kan eebbifamee kan ulfaate nuuf haa ta'u. Egaa guyyaa har'aa kan nuyi barannu jecha Gooftaan Yesuus Kiristoos kitaaba qulqulluu irratti kaasee nu barsiise ta'a jechaadha. Wangeela Luqaas boqonnaa 12 lakkoofsa 15 irra jecha jiru fudhanneetiyyuu amma Waaqayyo nutti hime baranna jechaadha. Lubbuun namaa baay'ina qabeenyaa isaatiin waan hin taaneef of eeggadhaa kan jedhudha. Kaayyoon barumsa keenyaa namoonni jireenya jaraa keessatti Waaqayyoon caalaa akka isaan qarshii hin amanne, Waaqayyoon caalaa namoonni akka qabeenya irratti ofii isaanii hin ganne hubachiisuu ta'a jechaadha. Kitaaba qulqulluu irratti Gooftaan Yesuus Kiristoos odoo deemee barsiisaa jiru guyyaa tokko namtichi tokkotti dhufee akkas jedhee gaafate jedha. Namichi sun gara Gooftaa Yesuus Kiristoos deemee akkas jedheen, yaa Gooftaa, obboleessi koo qarshii qaba. Qarshii obboleessa kootii sanaa akka nuyi lamatti hirannuuf itti naa himi jedhee Gooftaa Yesuus Kiristoosiin gaafate. Yommuu sana Gooftaan maal jedhee, an isin lamman keessan irratti akkan qarshii isiniif qoodu eenyu kan gooftolii keessan na taasise? Kana waan ta'eedhaaf kun hin ta'u. Egaa hoo lubbuun namaa yookaanis immoo jireenyi namaa kan inni murteeffamu baay'ina qarshii isaatiin, baay'ina qabeenya isaatiin miti waan ta'eedhaaf of eeggadhaa jedhee dubbateedha. Ittaansuudhaanis maal jedhee fakkii tokko kaaseefii itti hime. Fakkiin sunis akkas jedhaa jedheen. Namicha baay'ee sooressa tokkotu ture. Innis akkas jedhee yaade. Guyyaa tokko yeroo deemee lafa isaa ilaalu qonnaa isaarra wanti jiru hundumtu baay'ee bareedaaf miidhagaa ta'e. Iji isaas yookaan immoo firiin qonnaa isaas baay'ee akka baay'atu of keessatti yaade. Saniin booddee ofuma isaatiin akkas jedhe. Amma bara dhufu kanin kanarraa galfadhu yookaanis immoo sanyiin asirraa naa galu baay'ee akka ta'e nan beeka. Kana waan ta'eedhaaf isa dhufu yookaan waggaa dhufu keessa innaan sanyii manatti galfadhu gombisaan kun nan ga'u. Kanaaf gombisaa amma jiru sana jikseetan gombisaa haaraasaa nan jaarradha, nan baay'isas, isa mana keessa jirus fuudheen gadi baasee gurguree fixa. Garuu immoo haaraa kana immoo nan galfadha. Ergan gombisaa koo guute booddee akkas jedheetan lubbuu kootti himaa jedhe yaade. Maalan jedhaan jedhe lubbuu isaatiin, yaa lubbuu koo amma gaa wanti hunduu sii guuteera ooti. Kana booddee dhiphinni hin jirooti. Kana booddee rakkinni hin jirooti. Taa'iitii nyaadhu. Taa'iitii sitta tolu. Waan feete, waan lapheen kee barbaade hundumaa taasifadhu hin jedhaanii jedhe yaade. Yommuu sanaa halkansaa maleekaan du'aa dhufee akkas jedheeni. Amma gaa halkan kanaa lubbuun kee si keessaa fudhatamti. Kanaaf maleekaan du'aa dhufee lubbuu kee si keessaa fudhachuudhaaf dhaabbatee jira. Kanaaf gaa waan ati amma horatte kana, waan ati galfatte kana eenyutu nyaata ree?
eenyuuf ta'are jedheetii dubbate jedha. Fakkeenya kana kenneef jechaadha. Maaliif egaa gooftaan Yesuus Kiristoos bara sana namoonni lafarra turan hundumtu wanti isaan yaadan sammuu isaanii keessatti wanti isaan qaban yoomin qarshii argadha, yoomin horota guddaa argadha, yoomin horii baay'ee argadha, yoomin immoo jireenya lafa kanaa keessa baacaadhaan jiraadha, yooma waan guddaa isaa argadhee jiraadha jedhanii yaadu waan ta'eedhaaf sammuun namaa hundumtuu qabeenya lafaa irratti kan hundeeffame waan ta'eedhaaf Waaqayyo sana waan beekuudhaaf waa'ee Waaqayyoo dhiisanii waa'ee sagalee Waaqayyoodhaa dhaga'uu dhiisanii isaan kan isaan faana bu'aa turanii waa'ee dhuma jireenya lafa kanarraa qofa waan ta'eedhaaf Waaqayyo kana dubbate. Egaa lubbuun namaa baay'ina yookaan sooruma namaatiin qabeenya namaatiin kan murteeffamte miti waan ta'eedhaaf of eeggadhaa jechuudhaan dubbate jechaadha. Maaliif gooftaan Yesuus Kiristoos Waaqa waan ta'eedhaaf Waaqa caalaa lafarratti kan nu jiraachisu hin jiru waan ta'eedhaaf kanan beeka jechaadha. Namoonni baay'een innaa jiraatan jireenya isaanii keessatti yookaan qarshii baay'ee argatan kana booddee rakkinni hin jiru jedhanii yaadu jechaadha. Namoonni kana yaadanu akka of eeggatanuuf of eeggannoo kana keessa kaa'e jechaadha. Maaliif jireenya isaanii keessatti inni guddaan murteessaan inni guddaan waaqeffannaa Waaqayyooti malee jireenya lafarraa miti jechaadha. Kanaaf egaa maa inni akka kitaaba qulqulluu irratti jechaadha. Wangeela Maatiyos boqonnaa 6:14 irratti akkasitti barreeffamee jira jechaadha. Gooftolii lamaaf bitamuu hin dandeessanii yookaan isa tokkoof garbicha taatu yookaan immoo isa lammaffaatiif garbicha taatu. Haa ta'u malee garuu gooftolii lamaaf yeroo tokko si'a tokko bitamuu hin dandeessanii. Kan isin dandeessan isa tokko qofaaf bitamuudha jedhee gooftaan dubbate. Ittaansee maal jedhe? Akkuma kanaa isin immoo Waaqayyoodhaaf qarshiidhaaf wal faana bitamuudha hin dandeessanii jedhee dubbate jechaadha. Namoonni Waaqayyoodhaaf qarshiidhaaf wal faana bitamuu hin danda'an. Kana waan ta'eef Waaqayyo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fayyisaan keenya kana dubbate jechaadha. Namoonni qarshii akka isaan hin barbaanneef akka isaan hin feeneef miti jechaadha. Yookaanis immoo qarshii akka isaan ittiin fayyadamneef miti. Qarshii hin argatinaa jechaa miti. Garuu waaqeffannaa qarshiirraa akka namoonni hin geenye fedha Waaqayyooti jechaadha. Namoonni Waaqayyoon waaqeffachuu qabu. Qarshii garuu itti fayyadamuu qabu malee waaqeffachuu hin qaban. Amma garuu maal jedhee dubbate? Namoonni gooftolii lamaaf yeroo tokko yookaan si'a tokkocha bitamuu hin danda'anu jedhee dubbate. Egaa kun maaliif oddoo gooftaa qixa gooftaa qarshii kaa'atanii kan itti amanan jiru jechaadha. Kana immoo kan nuyi barru jireenya lafarra ittiin jiraatan sanaan barra jechaadha. Fakkeenyaaf namoonni qarshii waaqeffatanu jecha Waaqayyoon dagatu jechaadha. Waaqayyoon ajjeesin jedha. Waaqayyo akka nuyi nama ajjeesnu hin barbaadu. Garuu namoonni qarshiidhaaf jecha namoota dabarsanii ajjeesu. Kana jechuun egaa qarshii fayyadamuurra darbanii Waaqayyoon dhiisanii qarshii fayyadamuurra darbanii akka Waaqayyootti qarshii waaqeffachuu jalqabaniiru jechaadha. Yookaan qabeenyaa biyya lafaa kanaa waaqeffachuu jalqabaniiru jechaadha. Suni kaamaa inni deemsa jiraa dagataniiru jechaadha. Isa keessaa dhiisanii deeman sanaa dagatanii jiru jechaadha. Kanaaf egaa kan Waaqayyo gooftolii lamaaf wal faana wal qixa bitamuu yookaan waaqeffachuu hin dandeessani. Tokkonniiftu tokkoof immoo garbicha taatu. Yookaan isa tokko bitamtu isa tokko immoo dhiisuu dandeessu. Kana achi garuu lamman isaaniitii fi bitamuu hin dandeessanii jedhee dubbate jechaadha. Kanaaf egaa qarshiidhaa fi Waaqayyoodhaaf wal qixa bitamuu hin dandeenyu waan ta'eedhaaf. Namoonni qarshiidhaaf bitaman namoonni qarshii waaqeffatan garuu waaqeffannaa Waaqayyoo dhiisanii deemu jechaadha. Waaqayyoon akka kanaan dura Yihudaan gurgureette jechaadha. Karaa qarshii seexanni dhufee laphee jiraa keessa seenaa jechaadha. Wangeela Luuqaas boqonnaa 22 irratti lakkoofsa 1 irratti innaa dubbiftanu akkas jedhamee barreeffamee jira. Jalqabaa ergamtoota 12 keessaa namicha isa tokko keessatti seexanni galee. Innaa seexanni isa keessa galuu jedha kitaabni jechaadha. Innis
waaqasaa yookaan gooftaa Yesuusin gurguruudhaaf iyyuu barbaade jedha jechaadha. Kun kaamaa inni seexanni na laphee isaa keessa seenu qarshii akka inni jaallatu taasisa jechaadha. Qarshii inni jaallatu waa'ee Waaqayyoo akka inni dagatu immoo isa taasisa jechaadha. Kanaaf egaa gooftaanis kan inni gooftolii lamaaf bitamuu hin dandeessan jedhee kan inni dubbate. Kana duwwaa miti ergaa gara Xiimotewos tokkoffaa irratti boqonnaa 6 lakkoofsa 10 irratti akkasitti barreeffamee jira. Qarshii jaallachuun hundee hojii gadhee hundumaati. Namoonni tokko tokko kana osoo hawwanuu karaa amantii irraa jal'atanii ofii isaanii gidiraa danuudhaan of waraananii jedhamee barreeffamee jira jechaadha. Namoonni baay'een yookaan namoonni danuun qarshii barbaacha jechaadha. Karaa Waaqayyoo dhiisanii karaa Waaqayyoo irraa jal'atanii waan hin taane keessa galanii akkuma qulqullichi dubbatetti qarshii jaallachuun hundee hojii gadheeti. Hundee hojii yookaan bu'uura hojii gadhee hundumaati. Inni jalqabaa qarshii jaallachuurraan kan dhufuudha jedha. Qabeenya jaallachuurraan namoonni wal didu jechaadha. Qabeenya jaallachuudhaan namoonni wal jibbu jechuudha. Qabeenya jaallachuudhaan namoonni baay'een isaanii wal ciigawu jechaadha. Kanaaf namoonni qarshii jaallachaa innaa jaalalli qarshii isaan keessatti baay'ee guddachaa dhufu waa'ee Waaqayyoo dagatanii karaa Waaqayyoo irraas immoo jaallatanii wanta hin taane hojjechuu jalqabu jechaadha. Sana waan ta'eedhaaf yeroo sana mootummaa Waaqayyoodhaaf kan kallaqaman namoonni mootummaa Waaqayyoo keessaa ba'anii gara abiddaatti seenu jechaadha. Akka kun hin taane egaa maal jedhee dubbate qulqullichi Phaawulos namoonni baay'een qarshii jaallachuurraan kan ka'e amantii jalaa dhiisanii jechaadha. Karaarraa ce'anii karaa Waaqayyoo irraa ce'anii wanta hin taaneen of waraananii jiru jedhamee jira. Kanaaf qarshii jaallachuun karaa Waaqayyoo irraa nama baasa jechaadha. Isa duwwaa miti. Ammas gara Xiimotewos lammaffaarraa boqonnaa 3 lakkoofsa 2 irratti akkasitti barreeffame. Namoonni kan of jaallatan ta'u namoonni yeroo sana bara dhumaa sana yeroo biyyattiin kun dhumaa deemtu sana kan of jaallatan ta'u qarshii kan jaallatan ta'u kan of jajan ta'u kan of tuulan ta'u kan nama arrabsan ta'u maatiiwwan isaaniitii fi kan hin ajajamne ta'u kan hin galateeffanne ta'u jedhamee barreeffame jechaadha. Of jaallatu inni jalqaba. Amma hundi keenya jireenya keenya keessatti of madaaluu dandeenya ta'a jechaadha. Amma akka of jaallannu warra kaan immoo amma akka jaallannu sirriitti of madaaluu dandeenya ta'a jechaadha. Kanaaf maal jedhe kitaabni namoonni yeroo sana kan of jaallatan ta'u innaa of jaallatanu namoota caalaa of jaallachuu jalqabu. Sana jechuun maanni namoonni warri kaan akka isaan hin fayyadamne an qofti akka hin fayyadamu jedhe yaaduu jalqaba jechaadha. Namni kana yaadu immoo yeroo sana qarshii argachuuf jechaadha. Qarshii kan jaallatan ta'u kan kun barreeffameef maaliif innaa qarshii jaallatanu qarshii sana argachuuf jecha waan dhufe hunduma raawwatanii waan itti dhufu hunduma hojjetanii waan gadhees waan gaariis hojjetanii isaan kaayyoon isaanii qarshii sassaabbachuu qofa waan ta'eedhaaf isa sassaabbachuudhaaf deemu jechaadha. Kanaaf maal jedhe namoonni yeroo sana kan of jaallatan ta'u namoonni yeroo sana qarshii kan jaallatan ta'u namoonni yeroo sana kan of jajan ta'u qarshii argachuu isaaniitiin kan baay'ee of jajan ta'u jechaadha. Qarshii argachuu isaaniitiin kan baay'ee of tuulan ta'u jechaadha. Akkasumas immoo ijoolleewwan illee maatiiwwan isaaniitiif kan hin ajajamne ta'u isa duwwaa immoo miti kan hin galateeffanne ta'u jechaadha. Amma namoonni biyya lafaa irratti baay'ee qarshii baay'ee kan qaban qabeenya baay'ee kan horatan baay'een isaanii jiraachuu danda'u garuu Waaqayyoon immoo hin galateeffatan. Yeroo hundumaa yoo mana keessan keessatti ilaaltan yoo duraan hiyyeessa turtan soorumaaf iyyuu kadhannaa gootu innaa immoo Waaqayyo waa xinnoo isiniif kennu isa kana irratti dabalachuuf yaaddu innaa Waaqayyo isa lafaa isinii guutee jedhu samiirra kan ittiin deemtanu yaaddu jechaadha. Kanaaf namoonni qarshii hin quufanu waan hin quufneef jecha galatooma Waaqayyoon galateeffachuu dadhabu jechaadha. Kanaaf
galateeffachuu namni hin dandeenye immoo jireenya isaa gidduutti gammachuu argachuu hin danda'u. Gammachuun immoo kan inni dhufu Waaqayyo irraati. Yoo Waaqayyoon galateeffanne malee gammachuun gara jireenya keenyaatti gara lubbuu keenyaatti dhufuu hin danda'u. Kanaaf maal jedhee namoonni yeroo sanaa kan hin galateeffanne ta'u. Mee ilaalaa warra ollaa keessaniis ilaalaa ofiin keessaniis ilaalaa namoota qabeenya qabanu jettanii of keessatti yaaddanus ilaalaa warra immoo humaan qaban jettanii yaaddan immoo ilaalaa. Hundi isaanii jechaadha warri kaani tasatuu hin qabaatin kan galateeffatanu jiru jechaadha. Kun kaamaan hafuura qulqulluudhaan kan guutaman jecha Waaqayyoo kan baratan jireenya lafarraa kan tuffatan isaan oo qabaatanis qabeenya lafa kanaa oo dhabanis hin galateeffatu jechaadha. Kun kaamaan iccitiin waa'ee Waaqayyoo isaaniif galeera jechaadha. Yoo akkas ta'e galateeffachuu jalqabu. Warri kaan garuu waa'een Waaqayyoo waan isaaniif hin galleefi hin galateeffatanu. Ituu qabanu galateeffachuu dhabu. Ituu hundumtuu guutee jiru galatooma Waaqayyoo galateeffannaa Waaqayyoo galchuu dhiisu jechaadha. Kun immoo maa inni rakkoo cimaa fidaa jechaadha. Namni umurii isaa keessatti hin galateeffanne sulumayyuu jireenya isaa keessatti gammachuu argachuu hin danda'u waan ta'eedhaaf. Kanaaf egaa kan hin galateeffanne ta'uu jedhee kan inni dubbate. Amma kan nu ilaallu waan murtaa'aa ilaalla. Qarshii jaallachuun maal namatti fidaa? Yookaan namni biyya lafaa kuni qarshii jaallata yoo jedhame haa jaallatu ka. Kan inni jaallatu yoo jaallate rakkinni isaa maa inni ilaallu qarshii jaallachuu miti rakkinni inni guddaan. Qarshii jaallachuurraan kan ka'e wanti dhufu maaloodha isa jedhudha malee rakkoonni guddaan. Tokkoffaa namni qarshii garmalee jaallatu namni qarshii waaqeffatu waaqeffannaa Waaqayyoo dhiisee namni caalmaadhumaan qarshii waaqeffatu maal ta'a yoo inni jalqaba obboleewwansaa yookaan namoota akkasaa miidhuu jalqaba jechaadha. Inni jalqaba namoota akkasaa jiran miidhuu jalqaba. Kun immoo maa inni kansaa kan hin taane ofitti sassaabbachuu jalqaba jechaadha. Kansaa kan hin taane gara isaatti fidachuu jalqaba jechaadha. Kanaaf namoonni akkasaa lafarra jiranu akkasaatti isaan hin jiraanne barbaada jechaadha. Kansaa qofa yaada malee kan obboleewwansaa, kan maatiisaa, kan biyyasaa kan yaadni ta'a jechaadha. Kanaaf inni kaan isa tokko ajjeesee irra darbuu kan inni jalqabu. Dhiiga namaa dhangalaasee kan inni fudhachuu jalqabu. Isa kaan ajjeesee ofii isaatii sooromuu barbaada. Isa kaan balleessee ofii isaatii jiraachuu barbaada. Kun immoo in ta'aaree jennee hin yaadnu akka sagalee Waaqayyootti in ta'u ka. Waaqayyo fakkeenyaaf nama kana aangoorra kaa'a. Innaa aangoo argatee jedhu namichi kun abbaa aangoo ta'eetu jiru. Innaa aangoo isaatiin waan fedhe hojjechuu danda'u maal taasisuu jalqaba? Murtee micciiruu jalqaba jechaadha. Kun immoo maaliin dhufa? Qarshii sassaabbachuu barbaada waan ta'eedhaaf miindaansaa akka isa hin geenye yaada jechaadha. Isa silaa Waaqayyo miindaasaa eebbisuuf sana Waaqayyo naa eebbisa jedhee yaaduu dhiiseetiyyuu erga aangoo kana argadhee mee karaa adda addaa tooftaa adda addaa kaa'etan qarshii koo sassaabbadhaa qabeenya koo guddisaa lafa kanarratti nan jiraadhaa jedhee yaaduu jalqaba jechaadha. Kana innaa ta'u gaa Waaqayyo hin jaallatu jechaadha. Kanaaf nama akka keenya miidhuu jalqabna jechaadha. Fakkeenyaaf seera keessa deebii boqonnaa 16 lakkoofsa 19 irratti akkas jedhama. Murtii hin jal'isinaa. Fuulas ilaaltanii hin oginaa. Mattaan ija nama ogummaa qabu jaamsa waan ta'eedhaaf jedhamee barreeffamee jira. Egaa kana jechuun maa inni murtii namaa hin jal'isinaa. Fuula namaas ilaaltanii immoo ogii biraa keessa hin galinaa. Maaliif mattaa fudhachuun ija nama ogummaa qabu jaamsa waan ta'eedhaaf jedhame jechaadha. Kana kamaa inni namoonni gurguddaan, namoonni baay'ee ogummaa qaban, namoonni baay'ee kabajamaan, namoonni jaallatanuun, namoonni namni hunduu jaallatuun ka'eennaa karaa aangoorraa Waaqayyo isa kaa'u kan inni yaaduu qabu Waaqayyo maaliif aangoo kana naaf kennedhe yaaduu qaba jechaadha. Waaqayyo kan inni kana nuuf kennu akka nuyi waan gaarii maatiiwwan keenyaaf, akka nuyi waan gaarii obboleewwan keenyaaf, akka nuyi waan gaarii biyya keenyaaf,
akka nuyi murtii gaarii abbaa murtiin isaaf ta'uuf murteessinuuf nutti kenna jechaadha. Isa dagannee yeroo qarshii garmalee jaallachuutti kaanu waa'ee isaa dagannee waa'ee Waaqayyoos dagannee waa'ee namaas dagannee nama miidhuutti kaanaa jechaadha. Kanaaf aangoorra teenye isa silaa sirrii yaadu isa silaa waan gaarii yaaduu dandeenyu waaqeffannaa qarshii innaa yaaduu jalqabnu kan namaa dhiifne kan keenya qofa waan yaadnuuf namoota miidhuutti kaanaa jechaadha. Kana duwwaa miti namoonni daldala isaanii keessatti jechaadha. Kan isaan amanamummaa dhaban, kan isaan amantii dhabanii namoota miidhuutti ka'anu kanaaf jechaadha. Kan isaan miizanarraa hatan kanaaf jechaadha. Kan isaan dhadhaafaa keessatti muuzii makan, kan isaan barbareeffaa keessatti biyyoo diimaa makan, kan isaan akka waan gaariitti kan du'e qalanii nyaachisan, kan isaan immoo xaafiifaa keessatti waan hin taane naqanii gurguran waaqeffannaa qarshiirraa kan ka'e waaqeffannaa Waaqayyoo irraanfataniiti jechaadha. Kanaaf biyya isaanii keessatti uummata isaanii wajjin dhalatee jiru ijoolleewwan isaanii illee yookaan immoo ollaawwan isaanii illee hatuutti ka'u jechaadha. Kuni kamaa inni Waaqayyoo irraa adda ba'aniiru jechaadha. Hafuura Waaqayyoo dhiisanii hafuura qarshii, hafuura seexanaa jireenya lafa kanaa yaadu waan ta'eedhaaf isaan tajaajila Waaqayyoo irraa waaqeffannaa Waaqayyoo irraa gargar ba'uutti ka'u jechaadha. Namni immoo waaqeffannaa Waaqayyoo irraa gargar ba'u yoomillee taanaan jireenyi isaa gadadoo keessa kan ta'u ta'a jechaadha. Waaqayyo jireenya namaaf eebbisa malee namni jireenya isaa ofii isaatiif eebbisuu hin danda'u. Waaqayyo immoo kan inni jireenya namaaf eebbisu gaariidhaan onna deemne jechaadha. Akka sagalee isaatti onna deemne jechaadha. Akka jireenya Waaqayyootti, akka karaa Waaqayyootti, akka adeemsa Waaqayyootti, akka fedha Waaqayyootti onna yaadne qofa Waaqayyo nu gargaara. Kana ta'uu baannaan qarshii keenya sassaabannee manatti galla malee Waaqayyo nu wajjin hin jiru jechaadha. Egaa qabeenya keenya keessaa Waaqayyoon baataanaan yoomillee taanaan Waaqayyo nun gargaaru jechaadha. Waaqayyo qabeenya keenya keessa hin jiru jechuun qabeenyi keenya duwwaa isaa dhaabbata jechaadha. Duwwaa immoo qabeenyi keenya dhaabbachuudhaaf hin danda'u jechaadha. Kanaaf egaa kan nuyi namoota miidhaa namoonni qarshii waaqeffatanu waa'ee waaqeffannaa Waaqayyoo dhiisanii namoota miidhuutti ka'u waan ta'eedhaaf jechaadha. Kanaaf egaa inni jalqaba namni innaa qarshii waaqeffatu maal godha onnanne namoota akka isaatii miidhuutti ka'a jechaadha. Kanaaf innaa seenaa keessatti deemtanii ilaaltanu namoonni tokko namoonni Waaqayyoon dhiisanii qabeenya lafa kanaa duwwaa sassaabuutti deemanu fakkeenyaaf dhiiga namaa dhangalaasanii kan darban ta'u jechaadha. Namoota warra kan cabsanii ofii isaaniitii kan ka'an ta'u jechaadha. Kanaaf gara Waaqayyootti deebi'uu qabna jechaadha. Isa duwwaa miti seera keessa deebii boqonnaa 27 lakkoofsa 25 irratti akkas jedhameeti kan barreeffame. Lubbuu nama qulqulluu ajjeesuuf jecha namni mattaa fudhatu kana habaaramee haa ta'u jedhamee barreeffamee jira. Lubbuu nama qulqulluu ajjeesuudhaaf jechaadha. Ajjeesuu jechaan egaa namoota ajjeesanii awwaaluu qofa miti. Namoonni hojii argachuu qaban ofii isaaniif kan ta'u dhiifnee mattaa fudhannee yookaan nama santaaneef kenninu namicha sana ijaajjitti ajjeesaa jirra jechaadha. Fakkeenyaaf murtiin kan isaaf ta'u isa dhiifnee nama qulqulluu irratti yoo murteessine namicha ijaajjitti ajjeesaa jirra jechaadha. Kana waan ta'eedhaaf namoonni baay'een hojii isaanii malee kan itti murtaa'e waggaa 10 waggaa 20 hojii isaanii malee murtii micciiramaa ta'een kan mana hidhaatti tortoraa jiran baay'ee isaanii jiru. Kana jechuun nama qulqulluu ajjeesaa jirra jechaadha. Hojii hin taane tun hojjetin akka nama hojii gadhee hojjeteetti kan itti murtaa'ee badanii jiran baay'ee isaanii jiru. Kan mana isaanii diiganii jiran, kan ijoollee isaanii bittinneessanii jiran baay'ee isaanii jiru. Kun egaa mattaa warra nyaaturraa ka'ee qulqulloonni kun ofii isaaniitii gidiraa argaa jiru jechaadha. Gidiraa guddaa keessa seenanii jiru jechaadha. Kuni kamaa jechuudha namoota qulqulluu sana ajjeesuu jechaadha. Jireenya isaan ituu jiraachaa jiranu, ituu lubbuu qabanu, ituu deemanu garuu du'aa jiru jechaadha. Namoonni akkanaa kuni baay'ee rakkina keessa jiru jechaadha.
Kan isaan rakkatanu maaliin onnanne murtii micciramaa ta'een murtii mataarraa dhufeen jechaadha. Waaqayyoon namoota waaqayyoon hin waaqeffanne irraa kan ka'e murtiin hin taane isaan irratti murteeffame mana hidhaa keessatti kan tortoran baay'ee isaanii jiru jechaadha. Kanaaf egaa Mattaa'aan kunoo namoota qulqulluu akka isaan dhiiga isaanii dhangalaasan taasisa waan ta'eedhaaf jechaadha. Egaa namoonni immoo silaa hojii isaanii irra kan jiran hojjechuutu danda'anu garuu murtii hin taaneen xalayaan itti hin taane barreeffame jireenya isaanii keessatti xalayaan hin taane seenee isaan barbadeesse jireenya isaanii diigee akka isaan hin jiraanne kan taasise hojii irra hari'amanii kan bakkee irratti kufanii jiran baay'ee isaanii jiru jechaadha. Jarri kun kamaa inni jiraatti kan du'an jechaadha. Harka namootaatiin kan ajjeefaman jechaadha. Harka namootaatiin kan gaddeebi'an jechaadha. Itti ol ba'uu danda'anu kan kufanii hafan jechaadha. Isaan kana Waaqayyoon laala. Garuu asirratti maal jedhe Mattaa'aa nyaate namni dhiiga nama qulqulluu dhangalaasu baay'ee kan abaarameedha. Waaqayyoon biratti kan jibbameedha jedhamee barreeffamee jira jechaadha. Kanaaf namoonni Waaqayyoon dhiisanii qabeenya lafa kanarraa sassaabbachuu qofaaf sammuu isaanii kennanii jiranu namoota miidhu jechaadha. Jalqabni immoo akka nuyi waa'ee namootaa yaadnu Gooftaan Yesuus Kiristoos nutti himeera. Kitaabnis kan nutti hime kanadha. Isa ija keetiin ilaaltu nama isa bira jiru ollaa kee yookaan miiltoo kee ituu hin jaallatin akkamitti Waaqayyoon isa ijaan hin argine nan jaalladha itti haasa'uu dandeessa ree jedhamee barreeffame jechaadha. Kanaaf egaa kan nuyi baruu qabnu jalqaba jaallachuu kan nuyi qabnu obboleewwan keenya yookaan ollawwan keenya yookaan warra ijaan laallu jaallachuu qabna jechaadha. Inni lammaffaan namoonni qarshii naa waaqeffatanu maaloodha kan isaanitti badu yookaan maal balleessu ree onneedhamee gaafatame inni lammata Waaqayyoon dhiisanii waaqa biraa waaqeffatu jechaadha. Kana jechuun Waaqayyoon dhiisanii namtolchee waaqeffatu jechaadha. Yookaanis immoo Waaqayyoon dhiisanii xonqaayii yookaan waa beekaa waaqeffatu jechaadha. Waaqayyoon immoo akkas jedheera. Kitaaba qulqulluu irratti kan barreeffame maanni seera ba'uu boqonnaa 22 lakkoofsa 20 irratti akkas jedhamee barreeffame. Waaqayyoon alaa waaqa biraatiif kan wareega galchuu gonkumaa isin gidduudhaa habaduu jedhamee barreeffamee jira. Namoonni gaa qarshii argachuuf jecha Waaqayyoon dhiisanii namtolchee adda addaa bira deemu jechaadha. Isaan egaa waaqa biratti baay'ee kan jibbamanidha jechaadha. Akkasumas seera ba'uu boqonnaa 20 lakkoofsa 3 irratti anaan ala waaqa biraa siif hin ta'in anaan ala waaqa biraa hin waaqeffatin akkas jedhamee barreeffamee jira jechaadha. Namoonni garuu Waaqayyoon dhiisanii kan isaan deemanu qarshii argannadhanii seexanallee amma waaqeffachuutti deemu jechaadha. Kanaaf xonqaayii bira deemu jechaadha. Kanaaf namtolchee bira dhaqu jechaadha. Kanaaf mana isaanii keessatti callee kaa'atu jechaadha. Kanaaf mana isaanii keessatti hankaasee dhaabbatu jechaadha. Egaa kan isaan jedhanu ayyaana abbaa kooti ayyaana haadha kooti jechuu jalqabu jechaadha. Yoon kana waamuu dhiisee qarshiin argadhu qabeenyi koon badaa ijoolleen koon baddii anis nan barbada'a jedhanii yaadu jechaadha. Kun egaa baay'ee gowwummaadha jechaadha. Kan nama jiraachisu Waaqayyoodha. Kan nuyi amannus Waaqayyoodha. Namoonni baay'een Waaqayyoon dhiisanii waa beekaa bira deemaniiru. Yoo waa beekaa bira deeman garuu waa beekaan waa'ee isaallee waa'ee ofii isaallee beekuu hin danda'u. Kan nuuf beeku Waaqayyoodha waan ta'eedhaaf. Isinis naa waamtanu ayyaana abbaa kooti ayyaana haadha kooti jettanii waaminaa. Waaqa abbaa kooti waaqa haadha kooti waaqa abbaa keenya waaqa Abrahaam waaqa Isaaq waaqa Yaaqoob jedhaati waamaa. Ayyaana abbaa keessanii ayyaana haadha keessanii wanti jedhu hin jiru. Ayyaana miti waaqa abboolii keenya jennee waamna. Innis immoo waaqa samii uume waaqa lafa kana uume jechaadha. Innis maal jedhe anaan ala waaqni biraa isiniif hin ta'in jedhee dubbateera jechaadha. Kanaaf egaa waaqni kuuf kennuusaadha. Bokkaa kan roobsuusaadha. Aduu kan baasuusaadha. Guyyaa halkan kan uumeesaadha.
jireenya keenya hundumaa kan murteessus isadha. Kanaaf namoonni garuu yeroo kana Waaqayyoon dhiisanii waa beekaa bira deemu. Warri baratanis, warri hin barannes, warri qabeenya qabanus, warri hiyyeessis wal faana ta'anii karaa waa beekaatti deemaa jiru. Isaan kan isaan deemaa jiran eessannaa inni yaadnu dukkana keessa deemaa yeroo jechaadha. Kan nu jiraachisu Waaqayyo waan ta'eedhaaf. Kanaaf seera Lewwotaa boqonnaa 26 irratti kan barreeffamee jiru kanadha jechaadha. Ani Waaqayyo abbaa keessanii anaa wajjin ta'a. Yoo isin naa wajjin taatan ani isinii wajjin hin ta'a. Tokko taatanii diina keessan 10 hariitu. 10 immoo taatanii diina keessan 10 hari'uu dandeessu. Anis immoo Waaqayyo abbaan keessan biyya keessan keessatti bokkaa gaarii isiniif roobsa. Akkasumas innaa raftanu irriba gaarii halkan isiniifan kenna. Barakaa koo hundumaa isiniifan kenna jedhee Waaqayyo dubbateera. Kana waan ta'eedhaaf jireenya keenya gidduutti jechaadha. Kan jireenya nu jiraachisuu danda'u Waaqayyo qofadha jechaadha. Yoo Waaqayyoon dhiifnee irraa deemne garuu Waaqayyoon dhiifnee hin deemna taanaan barakaa argachuu hin dandeenyu jechaadha. Namoonni garuu yeroo kana seexana kan waaqeffatanu mana keessa kaa'anii jechaadha. Baay'een isaanii jiru jechaadha. Bofa mana keessatti kan waaqeffatantu jiru. Keessumattuu maaliif innaa ittanii gaafattanu qarshii argachuuf kana taasisnaa jedhanii kan yaadantu jiru jechaadha. Kan garuu jireenya namaaf murteessu Waaqayyo qofadha jechaadha. Garuu immoo seexanni immoo akkas jettee dubbatti. Macaafa Maqaabiyaan 3ffaa boqonnaa 1 irratti seexanni akkas jettee dubbatti. Maa inni kan isheen jettu an uummata yookaanis immoo ijoollee Addaam hunda karaa Waaqayyoo irraa jallisuudhaaf gara boodaatti hin jedhu. Maaliin jallistu yoo naan jettanii tokkoffaa jireenya isaanii keessatti wanta isaan haasa'an hundumaa akka waan isaan gaarii akka isaan hin haasofne waan gadhee qofa akka isaan haasa'an nan taasisaa. Nyaata nan jaallachiisaa, dhugaatii nan jaallachiisaa, uffannaa hin taane uffachiisuudhaan karaa Waaqayyoo irraa nan dogongorsaa. Kana qofaa miti shamarree dargaggoo isaaniitiif shamarroonni isaanii gaarii yookaan bareedaa miidhagaa akka ta'anii itti mul'atan nan taasisa. Kanaanis immoo ejjaadhaan karaa Waaqayyoo irraa isaaniin dogongorsaa jettee dubbatti jechaadha seexanni. Yoo hin danda'e jedha seexanni hundumaa ijoollee Addaam hundumaa fuudhee gara gubannaa abiddicha sanaatti fuudheen isaan galchaa. Kophaa koo bakka gubannaa sana hin deemu jettee yaadde jechaadha. Yoo kaatanii har'a laaltan namoonni hundumtuu kan isaan itti jiran kanadha jechaadha. Nyaata jaallachiisuudhaan jedhame. Nyaata jaallachiisuudhaan jechuun biyya lafaa kana irratti innaa jiraatanu ofii koo qofa nyaachuun qaba jedhanii ofii koo qofa jiraachuun qaba jedhanii akka isaan yaadan taasisti jechaadha seexanni. Kanaaf dhiiga isa tokko inni tokko akka dhangalaasu qarshii kana siifan kenna isa balleessi jettee seexanni sammuu isaanii keessatti galchiti jechaadha. Kanarraan kan ka'e namoonni Waaqayyoon dhiisanii karaa Waaqayyoo irraa dogongoranii akka isaan deemanii karaa seexanaa keessatti galanu seexanni taasisti jechaadha. Akkasuma Macaafa Maqaabiyaan 3ffaa boqonnaa 2 irratti immoo naa deemtanii ilaaltanu lakkoofsa 1 kaastanii naa dubbiftanu akkas jetti ammas dabaltee jechaadha. Kan kana jedhu seexanaa jechaadha. Ani immoo uummata Addaam fuuldura isaaniitti qarshii lafa kana qabeenyaa lafa kana akka cirracha galaanaa fuuldura isaaniitti baay'isee nan argisiisa. Isaanis innaa sana arganu, warqee isaan arganu, meetii isaan arganu. Kana hundumaa innaa ilaalanu waan biyya lafaa kana keessatti baay'ee namatti tolu hundumaa ittiin argisiisa. Innaa kana arganii Waaqayyoon dhiisanii karaa korra bu'uu jedhamee barreeffameera jechaadha. Ammas lafa keenya kana keessatti jechaadha. Naannaa kana keenya keessa hundumaatti innaa ilaallu as guriidhaan namoonni qarshii guurratanu baay'ee isaanii jiru. Seexanaan namoonni qarshii fidatanu baay'ee isaanii jiru. Yeroodhaaf seexanni fakkeessitee biyya lafaa kana keessa waan jiru hundumaa itti guuruu dandeessi. Garuu badiisi jiraa qarshii isaaniitii wajjin wal faana kan badan ta'u jechaadha. Namni Waaqayyoon waaqeffatu garuu namni Waaqayyoo wajjin jiraatu garuu hamma dhumaatti barakaa Waaqayyoo wajjin jiraata jechaadha. Namni Waaqayyoo wajjin jiraatu xinnoon guddaa wanti jedhu isa bira hin jiru. Maaliif ooxinnaate Waaqayyootiyyuu barakaa keessa kaa'a. Yoo baay'ate Waaqayyootiyyuu eegaaf jechaadha. Kanaaf egaa barakaan Waaqayyoon wajjin akka ta'uuf nama wajjinis immoo akka gaariidhaan jiraannuuf Waaqayyoonis immoo waaqeffannee akka mootummaa isaa dhaalluuf qarshii waaqeffachuu dhiisnee qarshii akka gooftaatti ilaaluu dhiisnee jalqaba Waaqayyoon waaqeffachuu qabna jechaadha.